Hashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan kindoo biyya keessaas biyya alaas kan jirtan nagaa faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu anaa dhufu baga nagaa nuttani isiniin jedhee jirtu akkami nagaa keessanii nagaa kooti tole egaa warri mana kanaaf haaraa taatan like subscribe share gochuun na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada akkuma kaleessa na jajjabeessaa turtan har'as na jajjabeessuun keessan itti hafuufu isiniin jechuun barbaada yoo viidiyoon kun isinitti tole immoo like share complete subscribe nu godha complete ko yeroo baay'ee na mudata guys lafa TikTok irraa kan viidiyoo fi akkasin jedhachuudha. Kanaaf baga nagaa dhuftan isiniin jedhee jira. Tole har'a walitti deebinee jira bakka viidiyoodhaan gidduu kana badee tanan jira. Deebi'eera bakka kanaan booda hin badu inshallah yoo rabbi jedhee viidiyoo babbareedaan hojjedha jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Isinis na waliin turaa isiniin jechuun barbaada. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaa isiniin jechuun barbaada galatooma. Tole egaa har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Innis gidduu kana wantoota miidiyaa irraa oofamaa jiru kana jechuudha. Yaa ugaa ilmi namaa nama ta'eetiin jireenya jiraatu keessatti wanti isaan quunnamiin hin jiru garuu jireenya nama isa quunname sun keessatti immoo kan of dabarsuu danda'u abbaa isaati jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu obboleessa keenya yookaan aartii jedhama. Koomediidhaan beekama. Aartiidha garuu. Waaqoo jechuudha. Waaqoo Geetaachoo namni wallaaleeru hin jiru. Akkasuma obboleetti keenya Saaroo jechuudha. Haadha manaa isaa isaan lachuu namni wallaaleeru hin jiru jechuudha. Bara 2015 keessa kan isaan gaa'ela dhaabbatan jechuudha. Tole egaa haa ta'u malee gidduu kana immoo gargar bahaniiru jedhanii bakka wanni kun akka malee haasaa jira jechuudha. Yaa'u yeroo tokko wanti nu galuu qabu. Namni nama ta'e walitti sombu'in hin hafu. Akkuma kana sunsumnu walitti bu'aa jedhu mitiiree Oromoon gaafa mammaaku sunsumni yookaan gullichaanu walitti bu'aa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade namni nama ta'e walitti sombu'in hin jiraatu jechuudha. Batalee dhirsaaf niitiin dhugaa dubbachuuf guyyaatti daqiiqaatti wal lolaa ooluun sababii ijoollee maal irraa kan ka'e wal loluu dhirsaaf niitiin garuu isa keessa lolicha keessa immoo namni tokko injifataa ta'uu qaba isinii galee fakkeenyaaf mana tokko keessatti dubartiin tokkoo fi dhiirri tokko gaafa mana tokko keessa galanii sirriidha jireenya lamaan isaanii fakkeenya gaa'ila tokko keessatti lamaan isaanii gaarii yoo ta'anii wal fudhatanii badu lamaan isaanii gaafa isinii jedhu lamaan isaanii gaarummaa yoo hojjetanii hin ta'u akkuma kana immoo lamaan isaanii hamaas yoo ta'an hin ta'u keessattuu hariiroo bara kanaan dhirsaaf niitii gidduutti tokko hamaa ta'e tokko gaarii ta'uu qaba. Yoo akkas ta'e jireenyi namaa diigamuu qabu gaa'illi namaa diigamuu hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaan fakkeenyaaf waaqonni hamaa yoo ta'e Saaroon immoo nama gaarii taate akka kanaatti gaa'illi isaanii hundee godhatee dhaabbachuu danda'a jechuudha. Yaa ugaa wanti hundumtuyyuu nu hin beeknu isaantu beekaa wanta gargar baaniif isaantu beeka garuu sooshaal miidiyaa kanatti haasawoota hedduutu jira jechuudha. Haasawoota nama jibbisiisan haasawoota danuutu jira jechuudha. Kun immoo yeroo tokko maal dhabuu keenyarraan kan ka'e hubannaa dhabuu keenyarraan kan ka'e jechuudha. Hubannaa dhabuu keenyarraan kan ka'e malee fakkeenyaaf dubartiin tokko fabbaa haati manaan tokko fabbaa manaan tokko gaafa wal fuudhanii akka aadaatti kan isaan wal fuudhanii sanuu sargiin isaanii sargii baay'ee ajaa'ibaatiidha jechuudha kan isaan wal fuudhan. Akkuma sun amantiidhaanidha kan isaan wal fuudhanii waadaa galaniitiin wal fuudhan jechuudha. Garuu hamma sadarkaa kanarra deemuu gaanitti akka waaqonni dubbatutti dhageessaniittu intarvuun hin gadda irratti jechuudha. Waan tokko ishii duubatti dubbachuu hin barbaadu jedhee dubbate baay'ee natti tole garuu anaan dhugaa dubbachuudhaaf maaliif jennaan yeroo tokko dhirsaaf niitiin gaafa gargar bahanii batalee ilaalla amma gaafa intarvuu irratti gaafa wanni matan jechuudha. Dhirsaaf niitiin tokko waggaa amma kanaa wal jaallanneetiin gargar baanee akkanatti gargar baanee gaafa jedhanii sababa ittiin gargar ba'an sun himatu isinii galee yookaan birrii dhabee yookaan kana ta'e jedhaniitu jechuudha. Sababa sun himatuuni garuu dhugaa baay'ee kan na ajaa'ibse yookaan kan isa dinqisiifadhe sababii kanaafis gargar baane hin jenneeni. Maaliifillee jedhee namichitti deddeebisee gaafannaani abbaa isaa duuba dubbachuun barbaadu jedhe isinii galee abbaa isaa duuba dubbachuun barbaade nama jechuun baqqaa'ee nama jechuun kanadha. Maaliif jennaani yaa ugaa ta'e wanta ta'eefu
muudaa yookaan rakkina isaan kaleessa ittiin gargar ba'an suni har'ammoo baasee himuun hin barbaachisu jechuudha. Maaliif jennaan hin beekamu. Fakkeenyaaf mucaan kunii fi mucaan kun tokko yoo ta'ani waaqayyo tokko yoo isaan godhe borus taanaan walitti deebi'uu danda'u. Eessumallee dhaquu hin danda'an jechuudha. Yaa har'a namni walitti bu'a. Yaa gargar ba'uunis ma jira yaa walitti deebi'uunis akkuma kana hinuma jira jechuudha. Sababii kanaafuu mucaan kun har'a osoo miidiyaa kanarratti bahee Saaroon akkas na goote ishiin akkana na goote ishiin akkana na goote osoo jedhee jechuudha. Rakkoodha isinii galee silaatii rakkoodha. Maaliif jennaan hin beekamu boru. Hin beekamu dhalli isaan gidduu jiraachuu danda'a jechuudha. Hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf himuu dhiisuusaa baay'ee tokko nama yaada qabeessa akka inni ta'e nama hin ibsa jechuudha. Maaliif jennaan har'a otoo bahee himee boru otoo walitti deebi'anii har'a fakkeenya kana namiiteetti kana nagooteetti jedhee osoo dubbatee borummoo inni bishiin osoo gaa'ilaan kanaan walitti deebi'anii waaqayyo otoo walitti isaan deebisee walitti isaan haa deebisammayyuu otoo walitti deebi'anii quuqama garaashii keessaa sun waan jechuu dandeessi isinii galee akkatti na himatte jechuu dandeessi waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaade baay'ee tokko isa dinqisiifadha jechuudha. Yaa ugaa jireenyi jiraannu keessatti beekamaadha. Namni muudannoo dhabe hin jiru. Muudannoo immoo kanatti yeroo tokko muudannoo si aggaxxamuu fi waaqallee galateeffachuun sirra jiraata. Maaliif jennaan yeroo hundumaa gammachuudhaan hin jiraadha. Yeroo hundumaa firii taayimii ta'ee hin jiraadha jechuun soba hin ta'u. Maaliif jennaan fakkeenyaaf waa tokko isinitti maani ilmoo sooressaa tokko gaafa laaltanii ilmoo sooressaa kuni yeroo hunda hin uffatee deema yeroo hunda nyaatee qooqasaa kaafataa cinqii hin qabu wanta barbaadeffataa wanta barbaade hojjeta isinii galee garuu ilmoo sooressaa kun jechuudha boru yoo rakkoon tokko isatti dhufe rakkoo sun danda'ee darbuu hin danda'u. Maaliif jennaani rakkina hin agarre waan ta'eef namni sun rakkina hin agarre waan ta'eef waan tokko gochuu hin danda'u isinii galee waan tokko gaafa isiniin jedhu rakkina sun keessaa rakkina dhufe sun keessaa bahuu hin danda'u ilmoo sooressaa tokko jechuudha. Ilmoo hiyyeessaa immoo laala ilmoo hiyyeessaa immoo yoo laaltani fakkeenya kaleessa rakkina dhiibaa dhufteetti rakkina baattee dhufteetti rakkina itti guddatteetti har'as rakkinni yoo dhufe waan tokko irra yaa'u maaliif jennaan rakkina kaleessa yoo rakkina baattee dhufte waan ta'eef har'as sanuma ishiin waan tokko ishiitti fakkaatu jechuudha ilmoo hiyyeessaa. Innaa yeroo tokko muudannoon nama muudatu waa nama barsiisa isinii galee muudannoon nama muudatu waa nama barsiisa. Innaa akkuma isiniin jedhe fakkeenya muudannoo tokko si muudanne yoo ta'e ati boru dhala keetiin maalan dabarse jettaan. Akkuma kana immoo namoonni maal sirraa baratuun amma dhugaa dubbachuuf waaqoon akka karaa kaanii karaa aartiitiin fakkeenya guddaa akka inni qabu beektu. Ammas karaa gaa'ilaa kanaanis akka inni fakkeenya ta'ee ture yookaan gaa'ila gaarii akka inni fuudhe beekamaadha. Garuu amma namoonni danuu isaanii dhiirris taanaan shamarranis taanaan waa danuu sarara barataniiru jechuudha. Kanaaf yeroo tokko chaaleenjii namatti dhufe yookaan rakkina namatti dhufe danda'uun namarra jiraata. Isinii galee danda'uun obsaan keessa darbuun namarra jiraata jechuudha. Kun maaliif isa jireenya keessa boruutiif hin beekamu dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kun yookaan akkuma inni jedhu ishiin isa miiteetiin ta'a yookaan immoo isatu ishii miidheetiin ta'a nuti hin beeknu isaantu beeka malee garuu maal barataa inni yoo mucaan kun nama arjaa yookaan nama gaarii yoo ta'e boru namarraa akka inni of qusatu deebi'ee nama hundaaf bakka laata yoo ta'e jaalalaafis ammeenyaafis gaarummaafis bakka laata yoo ta'e kanarraa laalee boru akka inni irraa baratu isa taasisa jechuudha muudannoo isaa kun. Garuu namni kun muudannoo kana hin agarre yoo ta'e macheem kanuma isinii galee kanaaf maaliif fakkeenya isinii fudhadhee ilmoo hiyyeessaa ilmoo sooressaa kana sababii kanaatiif fakkeenya isinii fudhadhee jechuudha. Kanaaf egaa yeroo tokko dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf isaan nama guddaadha namoota namaaf fakkeenya ta'anidha. Danuun namoota isaanirraa fakkeenya fudhatu. Batalee ijoollonni bara kana keessaa akka isaaniitti gaafa fakkeenya gaafa guyyaa cidha isaanii gaafa argame jechuudha. Akka isaanii kanatti yooma fuudhaa akka isaanii kanatti yooma heeruma jedhamu shamarran danuutu akkas jechuu danda'a. Jedhameeras dhugaa isiniin jedha. Maaliif guyyaan gaa'ila isaanii guyyaa gaarii guyyaa nama hawwatu ture jechuudha. Inna gaafa immoo namoonni ijoollonni immoo isaanii gadi gaafa rakkina kana gaafa isaan gargar bahanii immoo argan akkam abdii haa kutatan dhugaa rabbii abdii kutatu jechuudha. Innaa kanaaf yeroo tokko wanta godhamu hundumaa
gaarummaadhaaf akka ta'e beekuutu namarra jiraata jechuudha. Gaarummaadhaaf akka ta'e beekuutu namarra jiraata jechuudha. Yaa waaqayyo walitti isaan adeemsu dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo tokko tokko aartii ati hojjettu yookaan saba keetii fi gatii guddaa akkasii kaffashisu beeki. Gaafa isiniin jedhu ati saba kootiif ati biyya kootiif yoo jette aarsaa guddaa si kaffashiisa. Biyya ofiitiif of kennuun saba ofiitiif of kennuun aga dhaqeetu aga sadarkaa lubbuurra yuun geessisa miti reegaa kunillee qallaalidha. Kunillee yoo waaqayyo jedhe walitti deebi'u yoo mataa baates boruu inni si fuudha laqee isheen isin heerumte jechuudha. Garuu baay'een namoota haga dhaqanii lubbuu isaanii kennuu gahan gubbaatti nama geessisa jechuudha. Hojii aartii jechuudha. Aartii jechuun fakkeenyaaf weellistoota danuu yoo fudhan fakkeenyaaf akka gootota Oromoo isaan aartii irraatti kan isaan akkana dhufan jechuudha. Kuni maalirraa jaalala biyyaarraan kan ka'e dhaqanii gaa'ila isaanii bira darbanii haga lubbuu isaanii dabarsanii of kennan. Fakkeenyaaf Haacaaluu Hundeessaa lubbuu isaa dabarsee of kenne maal sababii biyya isaa jaallatuufi sababii saba isaa jaallatuufi. Baasii jira waaqoo jechuun nama jechamaan aartiidhaan biyya isaarraa qolatu jechuudha. Aartii waaqoon koomadii yookaan wanta nama kofashiisu hojjetaa miti. Namoota galeef hin galaafi. Kanaaf akka inni haasawutti akka inni wanta hojii yeroo hundumaa beektu aartii keessatti wantoota danuutu jira. Aartii keessatti leenjii gurguddaatu jira jechuudha. Saatiin baay'ee saatii nama fudhata akka waan qosaatti dhufu yookaan akka waan asirratti haasawamu kanaati miti jechuudha. Aartii jechuun dhugaa dubbachuuf baay'ee wanta ulfaataadha jechuudha. Gatii guddaa nama kaffashiisa, yeroo guddaa nama kaffashiisa. Kana keessatti immoo fakkeenya gaa'ila tokko keessatti dubartiin tokko kasitti heerumtu fakkeenya dhiirri tokko dubartiin tokko gaafa wal fuudhanii gammachuu waliin dabarsuudhaaf wajjin bashannanuudhaaf irra caalaa bakka batalee shamarranii gammachuu keenya abbaa manaa keenya faana dabarsuudhaaf isinii galee malee yeroo hundumaa mana keessa teenye zimmitaa yeroo hundumaa cinqii namni mana hin jiru yoo ta'e sirriidha nama safachaa. Inni immoo yaa beekamaadha aartiidha waan ta'eef sa'aatitti halkan illee bulan hin jira jechuudha. Kana keessatti immoo shamarran dubartiidha waan taateefu waan jechuu dandeessi. Really maaliif jennaani fakkeenya mana tokko keessaa guyyaa tokko guyyaa lama miti guyyaa tokko gaafa sa'aatii tokko gaafa qophaa kee teesseeyyuu si dabbaraani. Ni galee namatti hin tolu jechuudha. Inna dhugaa rabbii biyya isaaf dhaabbachuun isaa akka gaa'ila isaallee isa dhabsiisee hin beekama jechuudha. Afaan isaarraas akka hojiin aartii kunii fi gaa'illi isaa akka ittiin sababa akka inni ta'e hin beekama jechuudha. Gaafa inni haasa'u jechuudha. Kanaaf walumaa galatti hojiin aartii hojjechuun biyya ofiitiif jechuun haga sadarkaa lubbuurra gaa'ila bira darbe haga sadarkaa lubbuu kennuu gubbaa si geessisa jechuudha. Kennaniirus aartonni danuu isaanii akka haguma kana baqa haga lubbuu ofii dhabuu gubbaa nama geessisa jechuudha. Kun immoo jaalala biyyaarraan kan ka'edha jechuudha. Inna kana keessatti hubannaa dhabuu ishiiti. Hubannaa dhabuu ishiiti malee walii kun qabantu. Nama tokko dhugaa dubbachuuf fakkeenya keessattuu bara kana wangeela qabattee waliin kakattee waadaa walii galtee rakkina kam keessattis gammachuu kam keessattis dhiphina kam keessattis waliin gannu jettee kaate teebitee gaafa waan akkasii sirriitti ta'u baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif jennaan kun fuula waaqayyoo durattis fudhatama hin qabu fuula namaa durattis fudhatama hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan fakkeenya dubartiin tokko heerumtee gaafa baate boru namni ilaalcha akkamiishidhaa qaba. Akkasuma batalee dhiira wayyaanii dhugaa harbisiniin jira. Dhiira yoo ta'e amma dhiirri isuma ijoollee 5-6 qabuyyuu hin fuudha. Irraa fokkisuuni wanni ta'etu ta'e. Garuu jechuudha shamarran isa dhala godhattu mitiiti heerumtee iyyuma 2-3 gaafa faana teessee baatee maal jedhuuni heerumtee baatee jedhu kun immoo haamlee namummaa suniitiif gaarii miti jechuudha. Haamlee keetu si cabaa xiqqaanis guddaanis qubasitti qaba heerumtee baatee namaa jedha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaa'ila keessatti dursa gaafa gaa'ilatti galanii gaa'illi kun maal fakkaata? Karaan kun na deemsisa moo karaan kun nan deemsisu akkamidha jedhanii waan tokko tilmaamanii itti galu. Isinii galee ilaalanii buusanii baasanii yeroo ofiif kennanii irratti arreenjii godhanii irratti waaqa isaanii kadhatanii gaafa gaa'ilatti galan. Haala kanaan gaa'ilatti yoo galan malee har'uma na jaalateef yookaan har'uma na argee har'uma siifan maraadha siifan gaggaba jedheef wanti gaa'ilatti dhaqee nama gashu hin jiru.
fakkeenya har'a nama tokko bifa isaa laaltee qabeenya isaa laaltee hojii isaa laaltee har'a yoo itti heerumte boru itti gaabuu dandeessa. Dhiirri homaa tokko illee ta'u yoomiyyuu taanaan shamarran garuu itti gaabuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waan hundumarraa qusachuutu nurra jiraata. Karaa kaman na baasa karaan kun asiin yoo hin deeme na deemsisa jennee yoo akkasitti yaadne itti deemne malee hin ta'u dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata. Isinii galee kanaaf dhugaa rabbii walumaa galatti maal isiniin jechuun barbaada. Namoonni gaa'ila dhaabbatanii jirtan gaa'ila keessan xinqii godhaa qabadha. Warri immoo fuulduratti gaa'ila qabachuudhaaf immoo yaadaa jirtanii waaqayyoon dursaa rabbii keessanitti kadhadhaa, uumaa keessanitti kadhadhaa. Maal isinii galase waan tokko isinii himu inni si uume inni hamma har'aatti si jiraachise gaa'ila gaarii sii kennuu kan dadhabne beeki. Inni har'aatti si jiraachise rakkina hedduu, beela hedduu, dheebuu hedduu, ari'atamuu hedduu, du'a hedduu keessa si dabarsee jechuudha. Inni har'aa si gahee gaa'ila gaarii siif kennuu hin dadhabu. Kanaaf dursa maal gochuu qabna? Kadhachuu nurra jiraata jechuudha. Inni akkana isiniin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaafi ani baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Maaliif jennaan bakka namni itti hin eegne, bakka sabni itti isaan eegne, bakka naannoon hawaasni naannoo itti isaan eegne ta'e jalaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik godhaa, komentii barreessaa isiniin jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif immoo galatooma. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadhaa. Baay'ee isiniin jaalladha.